Hezbollaan loltoota lafoo Israa'el loluuf qophii taasisee jiraachuu beeksise. Hoogganaan ittaanaa Hezbollaa Sheek Na'iim Qaasim ibsa kennaniin loltoonni lafoo Israa'el gara Liibaanos kan seenan yoo ta'u, lollee isaan balleessuuf qophii taasisnee jirra. Gareen Hezbollaa ga'umsa isaa duraa irratti argamaa kan jiran yoo ta'u, Israa'el loltoota lafoo ishee Liibaanos galchuuf sochii waraanaa taankiin dabalame jalqabdee kan jirtu yoo ta'u, Hezbollaan garuu daangaa irratti haleeluun barbadeessaa jiraachuu ifoomsee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Ameerikaan haleellaa Israa'el irraa qolachuuf buufata waraanaa ishee biyyoota Arabaa keessa jiranitti loltoota 10,000 bobbaafti. Buufanni waraanaa Ameerikaa biyyoota Arabaa kanneen akka Saudi Arabiyaa, Imaaraatii, Qatar, Sooriyaa fi Iraaq keessatti argaman qophii ta'uu ifoomsanii jiru. Kaleessa qofaa haleellaa qilleensarraa walitti fufaa Israa'el geggeessiteen namoonni nagaa Liibaanos 156 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, hedduun isaanii madaa'anii jiru. Israa'el loltoota lafoo isheetiin Liibaanos seenuuf lola jalqabdee kan jirtu yoo ta'u, Hezbollaan duubdeebii waraanaa kennaa jiruun hanga har'aatti meeshaalee waraanaa garichaa jirra oolanii beeknee misaayila baalastikiin dabalamee dugaleessa Israa'elitti haleellaa hamaa raawwachaa jira. Yaman gama isaatiin haleellaa qilleensarraa milkaa giddugala Israa'el irratti raawwachuu ifoomsee jira. Iraan haleellaa Israa'el naannawaa ba'a giddugala isaa irratti raawwachaa jirtuuf gatii qaalii akka kafalchiiftu dhaadatte. Jecha Hassan Nasrallah dabalatee kan Ismaa'il Haniyyaa gumaa akka baafattu kan beeksiste Iraan, Hezbollaa fi Hamaas humna diinaa kana qolachuuf ga'umsa qabaachuu beeksisuun deeggarsa humna waraanaa keenya akka hin barbaanne nu beeksisanii jiru jetti. Bikeenyaam laayik gochuun jalqabaa yoo yaashamaar kafuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan ba'a giddugaleessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan toora kanaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like, share gochuu waliif qooda hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Hezbollaan loltoota lafoo Israa'el loluuf qophii taasisee jiraachuu beeksise. Hoogganaan ittaanaa Hezbollaa Sheek Na'iim Qaasim ibsa kennaniin loltoonni lafoo Israa'el gara Liibaanos kan seenan yoo ta'u, lollee isaan balleessuuf qophii taasisnee jirra. Gareen Hezbollaa ga'umsa isaa duraa irratti argama. Keessattuu hoogganaan keenya Nasrallaan erga wareegamee booda daran miira xiiqiin loluuf qophii mara taasisnee jirra jedhanii jiru. Sheek Na'iim Qaasim dabaluun bara 2006 akkuma injifannoo gonfannee ammas irra deebiin injifannoo ni gonfannaa. Hooggantoonni keenya yoo wareegamanis bakka hundarratti bakka bu'aa dandeettii olaanaa qabu waan qabnuuf nuti isiniif harka hin kenninu, hin sarminu, qabsoofnee isin injifanna jechuun Israa'elitti dhaadhatee jira. Kaleessa qofaa haleellaa qilleensarraa walitti fufaa Israa'el geggeessiteen namoonni nagaa Liibaanos 156 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, hedduun isaanii madaa'anii jiru. Israa'el loltoota lafoo isheetiin Liibaanos seenuuf lola jalqabdee kan jirtu yoo ta'u, Hezbollaan duubdeebii waraanaa kennaa jiruun hanga har'aatti meeshaalee waraanaa garichaa jirra oolanii beeknee misaayila baalastikiin dabalamee dugaleessa Israa'elitti haleellaa hamaa raawwachaa jira. Gama lafootiin loltoonni Israa'el kibba Liibaanosiin daangaa cabsanii seenuuf lola waraanaa bananii kan jiran yoo ta'u, Hezbollaan haleellaa raawwachaa jiruun imala loltoota lafoo Israa'el kanaa daangessaa jiraachuu ifoomsee jira. Loltoonni Hezbollaa rookeettilee gara Israa'elitti dhukaasuu jabeessanii kan itti dhufan yoo ta'u, rookeettileen kunneen isa aggaamii isaanii kaaba Israa'elitti kan argamtu Meeroonii fi naannawaa ishee irratti xiyyeeffachuu beeksisanii jiru. Rookeettiiwwan kanneen hedduun isaanii qolachuu kan beeksiste Israa'el gariin ammoo daangaa cabsanii seenuun miidhaa qaqqabsiisuu amantee jirti. Hezbollaan har'a ganamas rookeettilee gara Israa'elitti dhukaasuu ifoomsee jira. Ameerikaan haleellaa Israa'el irraa qolachuuf 10,000 kan lakkaa'aman loltoota ishee buufata waraanaa ishee biyyoota Arabaa keessa jiranitti ergitee kan jirtu yoo ta'u, Saudi Arabiyaa, Qatar, Imaaraatii, Sooriyaa fi Iraaq keessatti kan argaman loltoonni waraanaa Ameerikaas Israa'eliin haleellaa kamirraa tiksuuf yeroo kam caalaatti qophii ta'uu isaanii beeksisanii jiru. Yamanoonni Ansaarullah al-Huutiin haleellaa Israa'el irratti fudhannu jabeessinee itti ufna jechuun irra deddeebiin dhaadachuu irratti argamu. Dubbiimaan Huutii Yahyaa Saariin isa ganama kana kenneen loltoonni Yaman naannawaa Tel Avivitti kan argamu buufata humna waraanaa UAV irratti drooniin haleellaa kan raawwatan yoo ta'u, dabalataan buufata waraanaa naannawaa Ilaatitti argamu
jiitii waraanaa samada fooriin haleellaa geggeessinee jirra. Aggaammiin keenya lamaan kun fedha rabbiitiin milkaa'anii jiru jedham dubbiimaan Huutii Yahyaa Saariin. Iraan haleellaa Israa'el naannawaa Abaa giddu galeessaa irratti raawwachaa jirtuuf gatii qaalii akka kafalchiiftu dhaadatte. Jecha Hassan Nasrallaa dabalatee Ismaa'eel Haniyyaan gumaa akka baafattu kan beeksiste Iraan Hizbullaa fi Hamaas humna diinaa kana qolachuuf ga'umsa qabaachuu beeksisuun deeggarsa humna waraanaa keenyaa akka hin barbaanne nu beeksisanii jiru jettee jirti. Haleellaan Israa'el michoota ishee naannicha keessa jiran irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef Iraan Israa'el waliin wal morkachuuf humna gara Libaanos yookiin Gazaatti akka bobbaaftee lolleem ministeerri haajaalaa ishee wixataa kaleessaa ibsee jira. Humna dabalataa yookiin tololtummaa Riippaabilika Islaamaa Iraan erguun hin barbaachisu kan jedhan dubbiimaan ministeera dhimma alaa Naasir Kaanaanii Libaanosii fi loltoonni naannoo Falasxiin keessa jiran weerara kanarraa of ittisuuf dandeettii fi humna gahaa qabu jedhanii jiru. Israa'el guyyoota darban keessaa Libaanos keessatti haleellaa xiyyaaraa cimaa garee finciltoota Aksiisoof Reesiiseensi jedhamuun beekaman irratti raawwachaa turte. Kunis gareewwan hidhattoota Iraan waliin hidhata qaban naannicha keessa jiran kanneen keessaa Sooriyaa, Yamanii fi Iraaq dabalateeti. Haleellaan Israa'el jimaata darbeen Beeruut irratti raawwatte ganaa garee hidhattoota Libaanos Hizbullaa kan waggootaaf Riippaabilika Islaamaatiin hidhatee fi maallaqaan gargaaramaa ture Hassan Nasrallaa ajjeese. Gaaffiin gama kamiinuu nu ga'ee hin jiru. Faallaa kanaatiin gargaarsi humnoota keenya akka isaan hin barbaachifne beeksifnee jirra jechuun Kanaaniin Taaraan keessatti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Kanaaniin kanas ta'e sana Israa'el yakka uummata Iraan hojjettoota waraanaa fi humnoota diddaa irratti raawwatteef ceephaa fi adabbii malee akka hin hafne dhaadatee jira. Dhimmoota mootummaa hundarratti dubbiidhumaa kan qaban hoogganaan olaanaa Alii Kaameniin duutii Nasrallaa akkasumaan akka hin taane yoo dhaadatan ittaanaan pireezidaantii jalqabaa Mohammad Reezaa Ariifamoo badiisa Israa'el akka fidu dubbatanii jiru jechuun AFP'n gabaasee jira. Israa'el haleellaa geggeessaa jirtuun hooggantoota Hizbullaa 20 ol ajjeesuun booda hoogganaa Hamaas illee ajjeesuu ishee garichi ibsee jira. Gareen milishaa Falasxiinotaa Hamaas hoogganaan garichaa kan Libaanos keessaa Fatii Shariif Abuu Al-Amiin haleellaa qilleensaa Israa'el raawwataa jirtuun kibba Libaanositti miseensota maatii isaa muraasa waliin ajjeefame jedhe. Hamaas qondaalli isaa kunis haleellaa mana isaa kan kaampii Albas kibba Libaanos keessatti argamu irratti raawwatameen ajjeefamuu isaa dubbatan. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa Libaanos kan mootummaan bulchuun haleellaa qilleensaa kaampii naannoo magaalaa kibbaa Xiirootti argamu irratti raawwatamu gabaasee jira. Hamaas teessoo isaa Gazaa keessaa bakka Israa'el onkololeessa 7 irraa kaaftee keessatti waraana geggeessaa jiru ta'ulleen Libaanos keessattis ni socho'a. Hamaasii fi Hizbullaa lamaan isaaniitu Iraan irraa deeggarsa waraanaa fi maallaqaan gargaaramu. Waraanni Bahaa giddu galeessaa olaantummaa Israa'eliin deemaa waan jiru fakkaata. Gaagama ammaataan gartuulee Iraan tibbana mudate kun isa olaanaa ta'uu miidiyaaleen himaa jiru. Haleellaa Israa'el namoota miiliyoonaan buqqisuu mala jedhama. Muummichi ministeera Libaanos maatii hedduun kibba Libaanos irraa dhufan haleellaa qilleensaa Israa'el irraa baqachuun amma daandii Beeruut irra jiraachaa jiru. Haleellaan qilleensaa Israa'el itti huuftee jirtuun guutuu Libaanos keessatti namoota hanga miiliyoona 1 ta'an isaan irraa buqqisuu mala jedhan muummichi ministeera biyyattii. Haala addatiin Israa'el haleellaa qilleensaa guddaa bakka waraanaa sochii Huutii Iraaniin deeggaramuun Yemen keessatti raawwachuu ishee ibsiteetti. Ministeerri muummee Libaanos Mikaatiin akka jedhanitti dalagaa haleellaa qilleensaa kanaan namoonni naannoo daangaa kibba dabalatee kutaalee biyyattii biroorraa akka baqatan dirqisiisee jira. Aangawoonni naannoo namoota gargaarsa barbaadan hunda gargaaruuf rakkachaa kan jiran yoo ta'u gaddisaa fi hospitaalonni dhiibbaa guddaa jala akka jiran gabaasaaleen maddeen Libaanos irraa ba'an ni mul'isu. Gaazexeessituun ganna 34 Saaraa Toomaas jimaata darbee haadha ishee fi obbolaa ishee lama waliin mana ishee naannoo Beeruutitti argamu keessaa baatee akka turte kan himte yoo ta'u konkolaataadhaan karaa Sooriyaa Joordaan ga'uuf sa'aatii 10tti siquu akka isaan fudhatee dubbattee jirti. Joordaan bakka firoonni haadha koo itti jiranitti bakka bultii argachuun keenya carraa qabna jedhee yaada jette. Kaansee maaltu akka ta'u hin beeknu yoom akka deebinuus hin beeknu jechuun Toomaas dabalteetti. Ergasii qabsaa'ota Hizbullaa hedduu dabalatee namoonni 100 lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u 10,000 kan lakkaa'aman ammoo daangaa gama lamaaniin qe'ee isaan irraa buqqaaniiru jechuun BBC'n gabaasee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayita hawaasaatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti koolawama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa.
Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nuuf faana turtaniif galatooma.